Waajjirri hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwii hojii kurmaana tokko gamaggamuun karoora hojii gara fuulduraa irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'ateera. Saganticha irratti argamuun kan mariisisan sadarkaa kantiibaatti aanaatti hojii gaggeessaa olaanaan magaalaa Finfinnee obbo Xiraatu Bayyanee hojii kurmaana tokkoffaa keessa hojjetameen milkaa'inni guddaan argameera jedhan. Karoora fuula duraa mirkeessuudhaaf hooggantoonnii fi ogeessonni leenjii fudhachuu akka eegalanis obbo Xiraatuun dubbataniiru. በጦርነት ውስጥ ሆነ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ባሉበት የከተማውን የውሃ ችግር ለመፍታት እስከ 9 ቢሊዮን ብር ድረስ ለዚህ ተቋም ተመድቧል ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ወራነ ኬሰ ኦቶ ጅሮ ኦቶ ጋፊሌ ሄዶን ጅራኒ ረኮ ብሻኒ ሂኮፍ የሮ ጀልቀባፍ ባሲን ብሬ ቢሊዮን ሰገል ረመደሜራ ከራቶኮን በይኬኝ ሀገም ረኮ ደንደመቹ አከረንዴሱ ከኑት ያገርሲሴዳ ከምብራን ቡልቺንሲ መጋላ ፊንፊኔ jiraatota isaaf tajaajila quubsaa kennuuf fedhii qabu kan agarsiisudha. Kanaafuu hooggantoota olaanoorraa eegalee hanga gaggeessitoota aanaatti ilaaluun ijaarsi humnaa hojii keenya jalqabaa ta'uu qaba. Ijaarsa dandeettii keenya cimsachuu fi karoora keenya mirkaneessuuf hundumtuu ergama isaa akka beekuuf hooggantoonni fi ogeessonni leenjii fudhatu. Jiraattonni magaalaa Finfinnee tajaajila isaan madaalu argachuu qabu kan jedhan obbo Xiraatuun bulchiinsi magaalichaa kenniinsa tajaajila isaa caalaatti ammayyeessuuf kan hojjetu ta'us hubachiisaniiru. 90 ዓመት የሞላው የእሳት አደጋን ጨምሮ ከዛ በታች እንግዲህ እድሜ ያላችሁ ተቋማት የአገልግሎት አሰጣጣችን አሁን አዲስ አበባን የሚመጥን መሆን አለበት። ኡምሪ ወጋ ሰገልተመ ከለኮፍሲሴ በላ ኢብዳ ደበለቴ ዳብሌን ኡምሪ ኢሳ ገዲ ቀበን ሁንዲ ከኒን ተጃጅላ ኬኛ መጋላ ፊንፊኔ አማ ከነ መዳሉ ተኡ ቀባ ኢጃርስ ዳብሌ ጅኔ ጉያ ጉያቲ ከንዱበኑ ኢጃርስ ዳብሌፍ ሁጂላ ከሚ ሆጀኔ ከንጀዱ ኢላሉን ብርባቻላ ዳበትን ጀልቀባ ሁምነ ነማረት ኢጃራሙ ከንቀቡ ኢላልች ኬኛ ሁምኒ ኬኛ ሆገንቱማን ኬኛ አመጁማን ኬኛ ሃንገም ጅጅረማ hangam ammayyaa ejenne barakana of madaalu qabna jiraattonni magaalaa Finfinnee tajaajila isaan madaalu argachuu qabu bulchiinsi magaalichaas tajaajila isaa ammayyeessuu qaba. Hojiilee hojjetaman keessatti tumsi hawaasaa yoo hin jiraanne hojichi milkaa'u kan jedhan hojii gaggeessichi hawaasni magaalichaa kenniinsa tajaajila badaa yeroo argutti eeruu kennuu akka qabus dhaamaniiru. ስራዎቻችን በህዝብ እውቅና የሚሰጣቸው እስካልሆኑ ድረስ እኛ ምንም ያክል አገልግሎታችንን አሻሽለናል ብንል በቂ አይሆንም. hojiilee keenya keessatti hawaasaaf hanga beekamtiin kenninetti hangam fedhii kenniinsa tajaajilaa keenya fooyyeessinee jirra yoo jenne gahaa hin ta'u. Kanaaf hawaasa argachuun hirmaachisuu qabna. Karaa gargaraan yoo hawaasa hirmaachifne rakkoolee keenya hedduu hambisuu dandeenya. Fakkeenyaaf bishaan irratti piroojektonni gurguddoon qabamanii jiru waan ta'eef maal hojjetamuu akka qaban hawaasa waliin mari'achuun barbaachisaadha. Hawaasni rakkoolee hiikuuf fedhii qabaachuun yeroo kenniinsa tajaajila badaa arguttis callisuu hin qabu. Of irraa kun beeksisuu qaba. Hojiilee keenya hunda keessatti hawaasa hirmaachisuun milkaa'ina hojii keenyaaf daandii bana. Gaggeessitoonni fi hojjettoonni dhaabbileetti waamamtoota irraa dhufan gama isaaniitiin kurmaana itti aanu keessatti hawaasaaf tajaajila fooyyee qabu kennuuf cimanii kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Egaa yeroo ammaa jenereeshinii irratti hojjechuun dhaloota irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Dhaloota magaalaa isaanii jaalatanii magaalaa isaanii kunuunsanii uumuun baay'ee murteessaadha. Isa kanaan wal qabatee mana barumsaa irratti hojii guddaa baay'ee hojjechaa turre. Isa kana immoo haala itti fufiinsa qabuun yaa'u ammas hojjechaa jirra jechuudha. Isa kanaanis wal qabatee egaa hojii baay'ee hojjennaa. ይሄን አሰራር ሊያሳልጡና ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ያዝናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ሆጅማታ ከነ ፎየሱ ከንደንዴሲሰን ፕሮጀክቲልን ቀበን ጅሩ ደሜ ቴክኖሎጂቲን ኢጃርሰ ቢሮወኒ ደበለቴ ሆጂሌ ገራገራ ሆጀቻ ጅራ አማስ ሀዋስኒ ተጃጅላ ጋ አካ አርገቱፍ ከሮራ ኬኛ ሚልኬሱፊስ ከንዱሪ ጫላ ጭሚናን ሆጀቹዳፍ ቆጲዳ ናኖ ኦሮሚያ ወጅን ተውዳፍ ሆጂ ከናፍ ከን በርባቺሱ ሁንዳ ራዋቻ ጅራ ከረቤኛቲን ummata saniif moo tajaajila adda addaa argachuu danda'an kanas mana barumsaa mana fayyaa keellaafaan horii kan hojjechaa jirra yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetaman tokko ta'a. Dhaabbileen waajjira hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala jiran waajjira muummichaa hojii gaggeessaa waliin waliigaltee hojii mallatteessaniiru.